مبارك سير جنجر لكوسا وسابيراني WhatsApp ke to muri same ka أفرتمشان ush مكانكم دربين جدما laki kun nyaato dan ka kadda ndo boten kummo ambasan kummo uga takinyan wal magawalle sira njaalatti wale kana لا كان واني جالا دونام نجري مبه njaalatti njere baka kana wale laki kun do boten bare dala ambasan kun lombo chonko kun wa nyaato جالا لبي يامباني كان wal maddi sa to baga kun wal magalisa سعودي inna lillahi wa inna ilaihi raji'un namni beektan jirtu moo kan jaartii taate wajjin hin baasa liqiidha moo maal لا أولا أولا masha Allah eessa Dubaay أسجل شهر Dubaay biyya Dubaay keessa إيه إيه oh masha Allah maal sabboontota immoo uffata aadaatiin dhufu yeroo dhufan suuraa kan biraa dhabdaniisin goofaree koo ambassaa koo lomboccoo koo kilippii meeqeen laata gaafa uffata aadaa kana hodhattu hagam kafalte laata tippii minaaman yeree lomboccoo awela suudii karfaafaa suudii wajjinni naan jeenaa fidaan fiddu ijoollee sheen godhaa fidaa لا حول ولا قوة إلا بالله جلنا بيام السلام عليكم بيا هندي شامي بنغالي تجرا بيور ما كيسا بيا ما كيسا هندي بنغالي بنغالي تجرا कोई बंदा शता तामें का में कोई इतना को बता لا لله وإنا إليه راجعون مبه والله قربا أكل جدي ربي جداتي لين كم بدأ سنة فدا قربا سجلي كذا ورا به رب ما جدا نافدا والله نم بدأ سا والله يوتك كات لين جدي كم بدأ سا تسمع بقى ناتي لا قربا قول والله قربا زيغو ناتي جدي مبه الدنيا نسري تبار ما ندري نسري أما ترى دي نسري ما كان نسري وامي بوسرة تسي no ve kama ada por piye kana kesi tinamu gudura إن شاء الله بيخبوها نوتي نتي بوسة Sagaling ko taga mixer kina mo be. أتودا أكا إني سولدا Biyya mootummaa nuti jira. Biyya namaa di Baanglaali Paakistaan Hindii marti nuti jirti. Ani soo dhaabbatee laata. Jiraate qabee qoyira deebinaa. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Kalas kaffi yaa walad. Kaffi kalas. والله مو ندري خلاص كبي كبي يا ولد والله ايه كبي يا ولد خلاص bar Saudi Arabia kesa jira maga bariya kesa da jam miskin da rabbi ايه نو kama kana jere kun odo Saudi edo shorta jara de sun kasagal يا موتوما لو تجي رني نجي مو لمشا تبينا مو سامباتو مو أجت تسنان
Namicha isaa fadhi beetii birii namaa nyaate kana bira yeroo walitti 5 2 9 1 7 49 78 maal baqaasaa shurrubbee maqaasatti baqaasaa kan gifti simattu suudi arshifila wala maqaan koo Dirribeedha. birii meeqa si nyaate 1,400. 400 Jira. malam basa godan basa kana ya wala kaba kore shamarrani Dubai ya wala yero konserti wala fuldura de barana kana lambat jara baate makan ke bakke sira marafta Allah findo bojebo dumbu sheko dumbu loko ide bo kale wallahi lugalati jamila kutube ya rabbi tonqainte mon warra kanati warri nama jaatu warri fuldura nama tosol jedha kokoti kuni warra nama jaatu keessa tokko faadha nana malina jamila konsorti min amni keessatti ga'ee qaba wallahi hin qabatin tol jedha bakka sargiitti bakka min amni mul'achuu ala guddisa miti tokkoffaadhaan siin jedhama ol ga'ii shamarranii tokkoffaadhaan a'uuzu billahi ale xiqqoon masitu miizana kaafti Ila asirratti yaada tokko qaban. Jarana nama miidiyaa irratti beekamu. Namoonni hedduu mucaan kun qulqulluudhaan warra maadanii miidiyaa irratti beekamu. Sirraa mucaan kun qulqulluudhaan sagalee deebisaa raboonaayye. warra mucaan kun qulqulluudha jedhu kana nama mul'ata qabu, nama halkan qabu, nama dukkana qabu, qinee seenaa abbaan barbaade dhumnaan keessu jabaadhu ol bahiiti akka kiyyaan jechuudha. Nan beeka dhugaadha maallaqa irra jira irraa kafalee onni dhabe jedhee suuraa kaasise malee hin beekna kana manaamin yoo jettu ta'e qinee seenaa dhagaati wal nyaadhaa allaqe. Mubee nama biraa sitti argaa hin jira. Yoo dhugaa ta'e dhugaadha. Yoo kijiba ta'e kijiba. Yoo dhufe soba ta'e intala muka ciniinsinee kakachinta. Ani nan qabadha mana quraana iyyuu qabadhi nan kakadha. An suuriirraa dhimma qaba. Hin beekuu ni dhufee jira meerre. inni dhufee jira Torba barreessi waraqaa nuti qabadha. lakkoofsa tokko barreeffama. Nuti qabadha. Torba barreessi suudi. Torba naa barreessi. Okay. Suudi oi. Dirribeedha. Koi dhufeera maal suudi turiiti? Yaa Rabbi nagaabu. Suudi. Salaama. Waalaikum assalam. Suma moo nama biraati garuu? Anuma achanarraa qabe. Yaa saahibi. La hawla wala quwwata illa billah. Maal dubbiin amma nagaya jedhan? Koi sirraa qaba. Obboleessa kiyya haqan mallee ni barbaadda siif gaariidha. Barbaadii ilma namaa kana dura waan isaa hubachuu si wayya malee hin buusu akkana jettee yoo jettu kana nagaafattee beektaa dhimma isii hubattee beektaa isiif yaaduu malee anumaan suura namaa lafaa ka'ee Suudi rakkoon qabu kan koo sirnaaf seeraan na himatta rakkoon qabu isiidhaan haasa'e. Kan rakkoo qabu gara hundi wal geessuu hin qabnu anaan siif ooludha waan taaneef bakka itti na himatte qophii. Ana himachuu rakkoon qabu siin jedhe suudi. Ana na himadhu gara feetetti asitti na himadhu bakka feetetti na himadhu amma mucaalaadha. yookiin waan tokko keessan nagaafattee yoo ani naatin dubdaasin jedhe suuraa kiyya ol garagalchuu miti yoo barbaadde mataa isaa gaggaragalchi. Ani nama dhimma suurallee qabuu miti waan barbaadde sirrallee yoo iyyaa jiraatte wanni narraa heddusu wanni naa dabalus hin jiru. Garuu maanan gaafatin keessan maana gaafachuu dadhabde naa dawwalta sii karaa kaasuu dide moo nagaafatte deebii sii kennuu dide moo shaarmuta isparmii mataa koru jechi sii fuutetin maqaa footoo namaa walaxxabtu simatti ishee miindha qaba si badaachi naa shirka.
سودي وعرب سوسنا يا جماعة akkatti namni Oromoo ilma namaa akkatti fayyisa ilmi namaa nama akkatti sirreessa moo dhimma biraa akka dhuunfaanarraa qabda moo nabee inta mooside Beekan. الشيء أما بكي يقول بكتور نفسه Soodi كوي hubattee si kana أما ده بي وام غابة تمتد ده بيتني كاني سنة بودي دو بچو يو هكا هكار غتني كاتني अगर गत्ते का तेरे बच्चों हुई सोडी guddifachuu barbaadde kana oliinu guddifachuu dandeessa. Yoo ilma namaatiin dhugaa dubbachuu barbaadde namni dhugaan fayyisa malee kana miidiyaa jettee baasu maal guddifachuu mataa kee garagalchuu barbaadde ol deebise okay? Baga kee yaad. bitte sagaleen kee mosulan jiru ol garagalchii dhaabme. sagaleen kee silan Ani si shaarmutitti walii agarsiifna rakkoo qabu. wallahi sudi waa tokko gochuu hin dandeessu sudi waa Atis waa tokko na gochuu hin dandeessu. Abadan. Atis waa tokko na gochuu hin dandeessu. jala mureetitti Atis akka waa tokkos na godhuu hin dandeenye anis jala bareessitti hima. Namni it's okay? Abbaa biraa qabu ijoollee taasisu inshallah. Hojiin kiyya kana guutuu yoo ta'e inda'uun walitti qabee hattoomam jiraadhu ta'e kan na gaafatu seera malee ati miidiyaa irratti ol baaftee suuraa kee garagalchiteef albaatee waan angootu. Garuu yoo yaadi fi ilma namaa dhugaa waan rabbi si garsiise hubadhuu fi taa'e malee fotoo namaatiif hin taphatiin. okay Maadhaan baddaree dursa tara gaaguftee gaafatu konkaa. Aga ammaatti nama sadi booduma afur argaa jira. Nama anuu irraa qabaa jiru. Nama sadi afur argaa jira. Jala kana koomantii ilaala. Calluma hedi abboo fee masayoo ta'e udduu booyyee seenaa barbaade udduu booyyee udduu qarqarroo baniitii keessa seene mubaarakiin sodaachiftu ana ushaa Mube quraana yu qabadde. Naatin jedhe biti himadhu himannaa kee na waraabafani maal maqaan isaa kun himadhu Suudii. eenyu isaa kanarraa hin danda'u ቆይ nageenya keetiif jalqaba nageenya keetiif waa tolchinaa ishee embaasii alattuu naannoo kamiiti ati Hambo. allahu akbar dubbiinuu tolee calluma hedhi Maqaan kun Modir Beedha Mube. akkam bultee dhaggeeffataa kee jechuun magaalaa Dubai lakkii bokkuma galee isaanii gaddaatti kabajaa waamnee gaafanneenaan asaayii shaalloo jedhe anaan immoo naatiin jedhe namni waamamee fi dubbatee fixatee ka'ee haqa isaa erga galfateen booda innaa shinii ta'us abbaa shinii ta'us namni dura waan himatamee fi himatee keentinaa dhatabnaan dhugeen duraa kaasee deeme. Naannoo kamiin jiraata gurbaan? Ajimaanii jiraata. Ajimaaniin jiraata. Intala ta'uu sina ji'a faayida intalaan. Maaga sina ji'a isaa dhagaa. Waraabee sagalee isaa. Lakkoofsa isiinsii argamu akkasii kan kee arguuf. Mube nama biraas qaba. Si ergeen jira WhatsApp irraan.
akaakii jechuun jedhe harkumaan ibidda fittaadhani asirratti mucayyoo dhaallee si ajjeesa jechuu isaa waraabbattanii miidhugatti si ajjeesaa deemtitti deeltee dhaadhatee jira. Obsee sanyii jawwee. Ummata keenya kabajamoo rakkoo qabu indiyaa. Dirribeedhaan mubee. Dirribee gadi bu'iitii bilbila keenya argi. Ciao, abshir. Ergan jira. Maallaqa kee yoo si fuudhin abbaan koo lallaalchine. Yoo ni cirraa kee immoo anas ammas abbaan koo lallaalchine. Calluma hiriirri jedhama. Okkoraan karaa minaamin hawaaqii minaamin waan jedhu qabnu. Profeesar gara laafoo kuloo himatamee dhufee jirala. Ammala. Profeesar. Mubee. Eewa. Himannaa sitti banamee jira. Naayee rakkoon qabu naa fida. Okay, Mubarak Musamman jedhama diraamaa 150 narraa fuutee na daawwattee. Abbaate arraba eegale uummanni kabajaa waamnee wanti kun isin galee gingilchaadha. Gara naafuu caala namni waan nama rafu anas namni nama rabsee hin jiru argitaniittu naa fidaa jedhedha. Malee naataachuutti bada yookiin naatiin hin jenne of qulqulleessuudhaaf dhufa namni firii galee yoo namni ol galfamee gaafatame maaliif na barbaadama? Laatu anaati amma gara laafoo qottoo naan jennan naqa'ee. Ikkishuu si carraa naa kennime nuundi keenya iyyuu rabbi qulqulluu nu haa godhu. Rakkoon biyya kana baay'ee haardiidha beektaa dhugaa rabbi ositti mee rakkoon biyya kana baay'ee haardiidha. Dubbachuulleef cal'isuulleef sitti ulfaata. Hin dubbadha yoo jette haalli isaan ittiin waliin dabarsan si daangessa. Hin callisa yoo jette haalli shamarran ittiin boottu dhugaa rabbi obboleessuma keellee yoo ta'e ajjeesisi godha. Anna biyya Dubaay kana keessatti anas dabalatee jechuudha. Namni birriin irraan qabu jechuuf namni birriin itti kennachuun ni ulfaata beektaa. Ana mazuuleen baay'inatti kuma takkaaf dhibba afur jabaa gootee dubbatta wallaahi 10,000 8,000 15,000 namni dubbatu tokko lama miti. Ani garuu dhaqee keessan dubbisa. Gaafa dhaqee keessan dubbisu ijoolleen dhiiraa tunillee kakattee jechuudha. Dachi qaqqaba wala garuufaa jira bari. Dachi rabbii qabattee maal jetti wayita wajjin turre jaartii tiya turtee ana bira galaa turtee fireendii tiya turtee wayita wajjin turre birrii kanaa balleessinee jira sana irratti himattee jettee ijoolleen dhiirallee wakkatti. Shamarran immoo kakatanii dachii qabatanii hawaalaa itti ergadhee jedhan. Isiin hin kakatti inni hin kakata akkam goote takka jedhi. Lammaffaa ijoolleen samaraa haala tokko biyya jiraate namni akka itti ofii baafatu. Mucayyoo dhugaa isin jirtu ol deebisiif waan jirtutti masanii mitoo jedhan suuraa kiyya yoo mataa kiyyaa dhaabanii gara galchan nama dantaa qabu hirfeetii mataa kootii jiraadha malee garuu maana gaafachuu dhabeefi malee wallaahi ta'a 24. Akka jettu gara laafoo. Ooyee. Yeroo lama sadii yeroo sadii afur shan. Afaan takkitti karaa deemaa jira isinii deebisa ol deebisi mucayyoo. Bilbilamee mun bilbilamee. Suudii tara gaagga'ee. Ela. Eenyu naa dawwal. Bilbiloon argin malee. Lakkoofsi suudii macarashaan isaa 78 miti. 78 qabu ana yaa obboleessa kiyya. Qoy siifan baasaati. 75dha. 75 aywa. Qoy. 75 illee dalagu waasaappi malee. Qoy mee. Na dubbistee waasaappi 75. WhatsApp naan baafne tokkoffaa lammaffaa immoo inuma suuraa dhiyeessinee 75 inuma suuraa dhiyeessinee abbaatti waamaa jedhaa jirra. Hattuudha namni kun hateera shoorii miti yoo argitan miti. Yeroo suuraan akka nama abbaan suuraa kanaa dhiyaachuu didee lamma. Utuu ka'ee immoo namni mucuu wayii ishee itti godhee kurree buusa. Kurree buusuun barbaachisu. Dhufanii suuraan kun maaliif maxxanfame namatti himate. Na himate gara laafoo maaliin na himate maallaqa irraa qaba. Akkamitti walii galamee yeroo ka'e nus dhiifama guddaa jenna yoo dhiifama inni fudhadhu jedhee mirga isaatti waan barbaade hin kiifna yoo immoo lakki maqaa bade qulqulleeffachuu dursa si galee arrabni rakkoo qabu. Akka barbaade mana keeyyuu barattee na arrabsuu dandeessa. Maqaa badaa jiru sirreeffachuutu dursa. Nama hedduutu siif almaa jira. Kunooti Indiyaani obboleetti gara laafoo. Indiyaa naa dubbattu.
Qoy nuti qabannu لا تلي ولا الرسول سلطان عملان أكاتا تكنيتي يوم تكنيتي أكاونت رتكلتي مو كابن سرار في فودمو يسمانو يكبت والبيتري تكذرمني كارشي تجري تونا تكنو so hanga te tokko namalle raga hakatautti amalu mali maddu Ani maqaan koo nuti sagalee sirraa dhagaa maaraa nuti godhadhu suuti obsee ammas tokko muti gora asir smesa gale Jamila nuti godhadhaa wali kaan maqaan koo Dirribeen jedhama malee Hindiyaan jedhaman kona seensisuu dinnaan Hindiyaatiin seene. dubbadhu waan gara laafaa sitti dubbate kee rakkoo qabu kulo gara laafaa si gaafataara dubbadhu isa dubbataara. Ani maqaan koo Dirribeen jedhama malee Hindiyaan jedhamu. Inni garuu kan dhufe mana dhufe inni harkaa fuudhe. Gaafa sana maazarii baay'een yaalaa dhukkuba ture hospitaala jirte Adaraakii ganama naa gasheennaani eeshinaan jedhe dhufe inni harkaa fuudheetu isaa booda ati baalageedha qoshaashaadha birrii tokko biratti hin kennine jedhe quraana qabattee kakattaa suudhi jennaan qabaddeen kakaddadha. Jaarsummaa ani nama xinnaatti hin baasne. Ukaan Nasirii faayyuu jaarsummaatti baasee abadaan hin agarreen kan isheeyyuu hin beeku jedhe. Dhageessee kana laaf haadha koo dhukkubaa haadha koo dubbiin kun immoo dalateera. Haadha koo dhukkubaa naa gachi. tole bareeda Gaafa dhuka gara waan barbaadde. amma laali mu be laal wani tokko beekamu qaba namni kun tokko miidiyaa wal beekaa tokko qaama wal beekaa nzura miti namni caal jedhe tokko qarshii namatti hin kennu okay me eno ya Dirribeetiya Saudi kana bira galtamoo nama wal si barsiise moo ati akkamitti sabeeta bariitti kennite Anaani hojii kanarree kan ani sabare Eeliyaas irraan isan bare Eeliyaas immoo soddaa isaatiidha. Gaafa Eeliyaas irraan isa baruu dhufee namichi kun birina dhawwate jennaan namicha Suudaanii wayii biraan hin galee achi booda dhufee harka isaatiin naafuu deema Suudiin jechuudha. Dhufee fuudhee ka'eetu Adaraakii iyyuu itiyoo qabaatterre itti dabalirre naa gashii siif hin gasha jennaan eeshinaan jedhe rakkoo tokko hin jiru jedhe. Isaa booda baalagiitti ati qoshaashaadha ati birrii tokko irratti kenne sareen akka kee hin jirtu dhe mucuu godhe naa rabsi waasaappiidhaan godhe achi booda bilookii na godhe. Rabbi kun haadha kootti nagaan nan gashii yoo sobee irraan kaate. okay bareeda ila warri koomanti tasgabbaya warri koomanti kun tasgabbaya ani Saudi yeroo tokko Saudi dhiisati jecha abbaa fedhoote dantarraa qabu mikanaatin ani hiriyyummaa laalee obbolummaa laalee namummaa laalee wajji duuyne wajji nyaanne wajji rafne jedhee laaleetti malee ani hiriyyaan kiyya biyya kanatti birriina nyaatee jira namni wajjiin oolee bulu Uddu warre seenan malee nama Dubaayif jedhee nama tokko irra dhaabaddu ani Yuusa lamaanii abbaa fedhoo ta'e nama tokko warri Saudi irra dhaabbatanaan jettan isin warra namarra dhaabbatu okay nurra dhaabaddu mikinaanni biyya kanatti namni tokko waa siin godhu yoo ati waa qabaatte malee ani wallahi birri kuma tokko dhibba sadi biyya kanatti riyyaan keenya nyaate isa tunaa caala deetti dhiiseen birri numaa miti muka sababa kanaaf warri namarra dhaabbatte jettan gad dhaabbata ayyee Saudi akkuma isin seeran dubbattetti atillee meesii rumaan deebisiif. Ila jecha koomantillee yoo maraachuu edde malee ilaaliniiti abbaa waan fedhaa barreessu akka haala ilmoo namaatiif namni guyyaa tokko jiraachuu hin danda'u. Micayyoon tuni Nasriin jettus biyya kana keessa jira yoo as dala jiraates sheerii itti godhaa yoo inni waa'ee isii na gaafatee hafe. Ani namni isiin itti natti dubbattee na himatte shamarran lamaa fi bangaalee wayii tokko. Shamarran lamaan kanas haala jiruun taradda'ee waan jiru itti mee bangaalicha wal arrabsinee lookeeshinii waliif erginee dhufuu didee addaan cufan. Micayyoon kun sirriidha akkuma isin jettu Eliyaas irraa walitti dhufnee Maammadiin bira jirti micayyoon kun hojii dhabdeeraa mana keessan galtee achirraan hojii adalaytu isin bira haa galtuu jedhee nama jiru kanaa inni wajjin fuudhee mana kee ofiti. Mana koo fidee subii ganama oomishiin biyya kanaatiin beeytaa 200 irraa kafalee hojii galche. Hojii galchee turtee baatii daayoo gatti namichu birrii barnaa kan dura baatii lama geessee 500 wayii sakkantee seera godhe wayi tareefati dubbattu callisiifnee turree hegeree caalaa Anumni ofii qabadhee taa'ana miutii qabadhu dirree xumuranaa deebifta. Booda 500 inni irraa fuudhee gaafa jaalamu wayii geennu ergeef isibicha. Anii fi inni immoo jidduu walitti buunee waliin dubbifnee Eliyaas ergaaf isirraa fuudhee 500. Okay.
Ergee fi amma yoo anis hin dawwanne baatii jaha geenne baatii jaaffaa yoo geennu bar namichi birrii naan kennine naan jedhe. Namichatti dawwaleef maaliif birrii kennuufii diddaa jedhee abbaa koo na harka dhukkubaa kootu laali. Birrii isii hin kennaafi naan jedhe. Laa namichi isin bira hojjettu ka Suudaanii. Ka mana hojii isin bira hojjettu mana bira galchee bira hojjettu. Nagalem. Addana baadhi. Duuba booddee gaaf kaani ishii kanaan isii kana booda bira dhaqee siif hin kennine furmaata godhina irraa fuudha. Micayyoo kana haadha isii dhukkubaa jira. Tikkeetti muree fi biyya galchaa jira bira laqa isii kenniifi jedheen. Amma tuyya torbaffaa keessa seenaa jira gaafa kana isiin xumurtee torbaffaa eegalteera. Booddee gaafa dhaqnu namichoon galgala walii yaamee na sobee galgala itti dhaqe manuma namichaa deeme. Amma 3,000 kana hin kennaafi subii immoo 3,000 hin kennaafi naan jedhe namichi. Yoo an dhaqu wanna nyaadhu hin qabu. Waa tokko wanni nyaatan mana kana keessa hin jiru jennaan mana keessaa gabbaasee birrii 100 waa bitee fi hangaan ganama dhufee irraa fudhu kanuma nyaadhu jedheeni biraa deeme. Ati kana jechuudha. Tokko hin qabu. Inni Suudaanicha jaalladhee itti fakkaachuu danda'a. Ani nama mataadhaan yaadudha. Nama miilaan yaadu miti. Memu beekaa kuma komishinii kan addanaa baafnu amma yoo wali mannaa eegale namni asii kuni fal'aanaa taraa walitti kennellee ani itti kennee kun dafee naa deebisuu dide warri Dubaay kun adaganyaadha. Bakkuma tan addanaa baafnu mee. Gaaddisee. Oyyee. Ammi kun guyyaadha. Oyyee. Turnaan immoo dukkanatti jijjiirama. Amantii feete qabaadhu. Namni maqaa namaa balleessuun hin bareedu. Akkana jechuun immoo sitti sobaa jira jechuu miti. Akkuma inni gaafataa turetti anti gaafataa jira. Namni koomentiis immoo yaada kennataa waan dhaga'eerraa. Warri koomentiis yaada xumurarra kennitu. Koomentiis hin laalla. Maaliif isinis maanguddummaa jirtu? Nuus hin caallee miti. Komishinii situ kafalee? Dhugaadhaan ana kaffale. Meeqa kafalte? Birrii balama. Hin kakattaa? Utuun dhalarree hin qabu dhala kootiin nan kakadamu be. Dhalaan kakatti. Maal jettaa dhalaan? Wallahi mube waan tokko sitti mu ifaan irraa taate koomantii ani kun xiqqoo afaan dheerii yaakaan jabaa jajjabaadhaan beeytanii please narra laalina ani garuu nama arrabsa malee keessa koo rabbi beekaa mube ilaal nama hundaafuu barnoota taati. Waggaa lamaan har'aa na raundi waggaa lamaan har'aati. Mucayyoo takka jaaladhee dhugumatti fuudhuuf jedhee onneen irra na buutee jechuudha. Ani shamarran biyya kana wanni jibbuuf mallaqaa miti. Fuudha jibbeeti miti. Wallahi rabbi natti saayidi. Fuudhuu barbaadee dhiirri biyya kanatti sin tuine naan inni nan tuine naan jette. Bannaatish borsiin na foggorani ani sargii deema koonsartii adda adda deema. Ijoolleen duuba dhila jaartii gara laafoo ta'e baloo jira finaan jedhanii. Rabbumaan si qabee naa kadhadhee xiqqoo kaaraatee kanallee beetii naan beekanaan jennaan annama arrabsaan irraa haadha ooftu jedhee fuudhuu itti qabe beeyta. Kaza achumaaninin kakatte waan hundaan kakachiisee garaa na fayyuu didee ani wila ijoollee waan tokko beeka wanni haadha keessa isin arrabsuuf wallahi haadhatii akka malee jaaladha yoo namni haadhatii xiqqoo garaa waan na gubatuuf garaa isin gubuuf haadha keessa isin arrabsa malee wallahi haadha keessa isin caala jaaladha. Silaafuu haadhatii yoo dhabee garaa na gubate waan beekuuf mucayyoo sadeen waan biroote sin amanu yoo na sobde Rabbi jatiyaa fi jahatiyaa wala na agarsiisin jedhe silaafuu abbaa hin qabu haadha teessa jalaa fudhatu rabbiin jedheen mucayyoo ol makaatee gittim gootee fatte yoo durallee osoo du'u hedde achi duran duune garuu gaaf baatee lamaati siin duute wallahi yoo an jecha kana soo dubbade rabbiin anaa nagaanan oolchin guyyaarra warri sobaan kakattuun ni jabaatti waan diqqoo jettanii sobaan kakatina ani waan fedhe yoo balleesse wallahi abbaan fedhu kanatti naqa fedhu maalita fedhu maalta male in kakadu mali fi kakun sirri misi jamar kakachiisu nu harama bara kakachiisu dhorkaadha bara osoo beeynu goona male kakachiisu dhorkaadha kana sheekonni asdura nutti himtee jirti yeroo baay'ee deebi'anii
osoma beenu garuu aadaa godhannee waan itti amanu rabbiin caalaa kakuu godhannee nuti saalantii qaba boonsa manu boosii banatti deebi'aara. Aywa so goona malee kakuun haraama kanaaf obboleettii tiyya atis waan adda addaatiin aartee yoo rakkeette sitti gala su'uudillee isatu itti gala atis kakadhu su'uudillee siyaa kakatu itti kenna jedhee man immoo su'uudii sirra qaamanin beeka isilachiifu baay'ee gabaaban osoo dhugaa dubbatanii gaariidha isilachi yoo dhugaa ta'u waan goonu hin qabnu birri achii olii dubbachuuf xiqqisuu tanaayyuu jalaan baafne bireemu bee xiqqisuu tanaan baafne jalaan tana baafna waan ta'eef tan mara tolii galla. Gara laafoo maal jettan? Ayyee. gara laafoo Ani waan jechuu barbaade. Okay, dhagaa jira. wanti isin hojjetaa jirta waan gaariitiin bakka ol seente yanni keessatti inni tuma isin caqasaa jirta durallee as ture yeroo mucattiin tun himattullee yeroo sudiin afaan darbamee gabbuulleen asuma jira. Mee waan kana dhugaadha amma kakutta osoo seenne dura mee waan kana keessa yoo yaaltan akkamii akka yaadatetti isirraallee akkasumas fudhattanii israallee akkasumas fudhatanii reeffa firaatoo garagalchan jedhu Oromooni waan kana keessaa yoo murreome dubbiin tun ijaa buduudha gara isinti deemaa argaa jirra keessaa yoo xumurree waan kana. Rakkoon qabu isaa yoo yemmaa ta'an nuti maal arganna. Ijoolleen asii kun hin beekta amma warra asii kun beekta oodiyoo fedhanii miutii godhadhume sagalee akka deemne boona. Warri asii kuni wanni barbaadan viidiyoo barbaadanii ayinaa'u yeroo namni takka jedhee mataa ol kaa'aturraa kaameeraan gara kee gara galee jira. So mubee waan jedhan hin beeku jarri lamaan heeyyamamuu taananiin. Kota kun maa yommuu taananii maara qofa bare bareetti keenya indiyyaa yookiin immoo maal maqaan kee Rabbillee wal sattaraa jedhee. Irribeedha. keessaanii adubbatamu ka gara laafoo boonaan adubbatan. Mube inni namaaf mitiiti quraana qabadhee kakadhanaan jedhedha. Nama quraanatti namannedha. Quraana namni sodaata lafatti. Ila inni yaadi ribeeti waan tokko beeki dhiifa suudi yeroo tokko dhiifama yeroo tokko ila yaadi ribeeti waan tokko beeki. Ani osoo ati miliyoona irraa qaba jette birri 1,500 miti miliyoona irraa qaba osoo jette kakannaniniin wallahi billahi si miti kamidhame abbaa sadi miknaatum kakun meebi afaan salphaadha. Boriif immoo waan guddoodha garuu immoo barri sun jijjiiramee jira barri seenaa akkasii sun dabree jira rabbillee bara ofii appideet godhee jira haaromsatee jira duraan gaafa duune namaan eega amma immoo didee jira shin jedhu asumatti namaa fida kanaafinin abbaaninin kakannaninin ani keena manuyyuu isa amana kakannaninin basii rakkoo miti siif gaariidha. Okay, gara laafan immoo waan jechuun barbaade innumti asirra taa'ee gara laafoo. Indagaa dubbadhu. Innumti quraana qabadheen kakadha jedhee ija kee duratti quraana qabatee kakannaan iji koo hin argu ofirra hin laalu iji rabbii fi ija keetti dhiisee annan dhiisa maaliif namni kamiyyuu quraana alatti hin jiraatu waan geessu. Naaga kannaan dhiisaa jettee mee gara laafoo. Birriin kun guyyoomsuu danda'a. Ayyaa akkamaa goonuree mu'e. Maagaa mucaan keessa deemuu dide. Ijoollee na bira jiraniif simkaardii biyya kanatti ittiin dawwalamutu jira. Simkaardii biyya itti kanatti ittiin dawwalamu ijoollee kaampaanii hiqaamaa biyya kanaa qabdurraa mallaqa kafalee bita. Haati kana simkaardii baasee biteef tokko isiif kennee birri isiin kennite keessaa 200 jechuudha. 100 immoo kan komishinii isiin keessaa kafalattu yoo guyyaa san makiinan deemee ittiin dhufe ishaa allaa yoo 200 sunuun irrattis kan herreegamuu haa ta'u iyyuu andeeni kee achirra tara jedha malee wanti kee eegamuuf deemni isiiti. Isin akka biyya namni mana kana taa'utti birrii 200 ji'a 7 mana kokateette 100 ka isin 500 akka inni takachittuu 100 kenneefi ani deeynin isi ammis saantidiin tokko narra hin jiru wallahi haqi si onarra jiraate rabbi guyyaa irraa nan oolchin waan biraa qabate kanas dhumeera Taatee akka akkuma godhaa garuu gaarimmaa isii ilaaluu beeka. Kanaafuu Dhiifama madaameetu natti bilbila dhiifama ijoollee hojii barbaadanii sagaleen kee jiramu bee. amma sagaleen kee jira dhaggeeffadhu ani birrii sii jedhe sumuriin na bira hin jiru
والله العظيم ربنا قال لنا وشين يو إسين سموني نبلا قبات تيري نوما تيرا في تيرا دوبيان أبولي تيكين Mube. سلاك Kaila. كتا إتشوري تلا بمو تلا فريسو بالي دوكا كت Ila. Ila anwaan tokko laali dhugaa rabbii ani su'uudii fakkeenya fi maybe walitti dhiyeenya guddaa qabaachuu qabna gara birootiin akka hiriyyummaatitti wallahi an su'uudii caala hiriyyoota biroo namanatti dhiyaatanii wajjin rileeshinii guddaa qabna hiriyyootuma keessan yoo isaan waan badaa dalaganii badummaan biran dhaabadhu laakiin su'uudii kana amala isaa hanga wajjin walitti dhiyaannee an beekutti namaan qoosu ama fakkeenya jecha akka reebisiin himattuu sanii odoo isin himachuu baattee anuu ragaa itti baya kuni qoosaa isaati amma mana kee dhufnaan jaartii teetiin jedhu ilmoo keetiin jedhu obboleettii teetiin jedhu ni qoosa laala fedhe haasaa afaan isaa kanaan okay odaan isin jechuu baatte takka ibsan homaa miti aadi garuu immoo ana gammaatitti waan akkasii kana baay'ee irratti argee yookaan namnatti illee himatillee ijoollee naasoftee waan hin beekne fi obboleettiiti eega kakate qarshii tana baatii takkatti argattaa Rabbi rakaadhusi ishee obboleetti Rabbi rakaadhu dhiisi Mube. deebiin gaagala laafoo nagargaarta bakka dhumeera kana gaaddise rabbi bakka siifa buusu ishii